Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kabajamtoota hordoftoota YouTube anartubee jalatti argamtan marti keessanuu kabajni fi jaalalli onni irraa buqqee lafa isin jirtanitti galaana qaxxaamuree isin haa qaqqabu isiniin jecha. Birikingini usarra immoo odeeffannoo haaraa qabadhee isinii viidiyoo biraa hojjedhee isiniin qaqqabsiisuufan yaaleetan jira. Innis maanni hojjettan haala yeroo ammaa kana keessatti dhukkubni addunyaa weeraraa jiru wal qabate wantoota haaraa akkan isiniif viidiyootti garagalchee isiniif hojjedhu akkuma waadaa isiniif galee turetti har'a immoo namoonni Ethiopia keessa koronaa vaayirasiin qaban namoota 52 ga'aniiru. Hanga onaatti garuu kan du'an addunyaa kanarraa boqotan namoota 2. Har'a namni du'e hin jiru. Nama 8tu har'a qofa qabame. Namoota 8 kun akka ogeeyyoonni fayyaa jedhaa jiranitti yoo xiqqaate nama 10 kan ittiin dabarsanii ka'anii gara kanaan ofirratti beekanii gara mana yaalaa dhufuu danda'anii jedhamee kan baay'ee sodaatamaa jirudha. Haaluma kanaan namoonni biyya keenya yoo danda'ame asumaan kan nuyi ergaa dabarsinu yoo danda'ame akka manaa gadi hin baanedha. Dhaamsinuu irra deddeebinee uummata keenyaaf ibsinu. Yoo dadhabame immoo taaskii geejjiba taaskii ittiin namni deemu namoota namni keessa baay'atanis akka waliin hin teenye bakkoota namni baay'atanis akka hin deemne jennee irra deddeebinee kan yaadachiifnu ta'a jechuudha. Haaluma kanaan wal qabatee dhukkubni yeroo ammaa addunyaa sodaachisee addunyaa hunda yaaddoo hamaa keessa galchee baay'ee tokko nama kan sodaachisaa jirudha. Akka biyya keenyaatti fudhannee of eeggannoon hammam taasisaarra jennee yeroo kan dubbannu baay'ee tokko waan gadi bu'aadha yookaan laafaadha jechuudha. Yeroo ammaa kana keessa mannootiin barumsaa madrasaa adda addaa wantoonni adda addaa cufamee jira. Haa cufamuyyuu malee namni walirraa wanti inni siqees hin jiru. Namni walirraa wanti inni of eeggannoo gahaa taasisaa hin jiru. Akka ogeeyyoonni fayyaa jedhaaranutti namni tokko wanti hojiirra oolchaarus hin jiru. Maaliif ta'e kun jennee yeroo xiinxallu baay'ee laafa. Haala kanaan uummanni keenya rakkoo guddaatu irra ga'uu mala. Kanaafuu bakka jirtan maratti of eeggannoo cimaa taasisa. Wantoota ogeeyyoonni fayyaa isiniif eeran hordofuudhaan akka hojiirra oolchitan asumaan dhaamsa keenya kan dabarsinu ta'a. Kanaafuu hanga viidiyoo biraatiin walitti deemuutti nagaan naaf turaa. Rabbiin isin waliin haa jiraatu. Waaqayyo isin haa eegu isiniin jedhaa. Video biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf turaa. YouTube koo subscribe, share, like godhaa. Yaada yoo qabaattan commentii jalattis akka nuuf barreessitan abdii guddaa qabna. Galatoomaa isiniin jedha.